Liibiyaa keessatti bilisummaan yaaddoo tokko malee sosochoo kan amaleeffatan Gaadaafii irratti balaa fi haliillaan akkasii wayita raawwatamu kan nahanii fi jeeqaman eegdonni Amaazii kunniin walakkaan isaanii finciltoota itti qophaa'anii haliillaa raawwatan kunniin irratti dhukaasa wayita roobsan, kaan immoo Gaadaafii haliillaa kanarraa hambisuuf lubbuu isaaniif osoo hin sassatin rasaasa dhukaafamu ofumaa qaama isaaniitiin dhorkuu jalqaban. Keessumaa miseensi eegdu tokko ergama du'a Gaadaafiif qophaa'e duubatti osoo hin jedhin rasaasawwan qaamaan deebisuun wareegamteetti. Gara ogummaa kanaatti wayita galtu waadaa seente gochaan agarsiisuun lubbuu ishee kennitee gootummaan wareegamteetti. Kanneen torba immoo madaaniiru. Qophii yeroo dheeraatiin dhukaasa kan banan finciltoonni IFL kunneen kan yaadan milkaa'uu fi hin dandeenye. Dhukaasa kan banan hundi isaanii dubartoota Amaazii kunniiniin deebisanii dhukaasatti bananiin barbadaaniiru. Gaadaafiinis eegdota dubartootaa lubbuu isaanii kennuuf duubatti hin jenne kunniiniin miidhaan tokko osoo irraa hin gahin lubbuun hafaniiru.